Sirni awwaalcha miseensa gumii sabaa baa'oo dargaggoo Moo'iboon Baqqalaa magaalaa Naqamteetti guyyaa har'aan kanaa raawwatamee ooleetiin jira. Barattoota daree isaaf barataa cimaa yaaddeessaa yommuu ta'u, barattoota ciccimoo waan caaluuf isa waliinis daree tokko galanii barachuuf yaadda'aa turan. Jaala isaa kan ta'e sanyii Nagaasaa jalatti qabsoo bilisummaa Oromoo hordofuun quuqamni Oromummaa quuquun eegale. Dargaggoo Moo'iboon Baqqalaa umrii gabaabaa jiraate keessatti nama qabsoo Oromootiif gahee guddaa gumaache ta'uusaa sirna awwaalcha isaa kanarratti himameetiin jira. Bara 1980 takkatti fulbaana 10 abbaa isaa obbo Baqqalaa Garbaa Fufaatii fi haadha isaa aadde Alamii Fallaqaa irraa kan dhalate yommuu ta'u, dargaggoo Moo'iboon umrii 34tti onkololeessa 23 bara 2022 godina addaa naannawa Finfinnee bakka addaa Sansusii jedhamtutti qaamolee hin beekamneen itti dhukaafamee ajjeefamuun saatilleen dubbatameetiin jira. Moo'iboon Baqqalaa rasaasa lamaan rukutamee fi erga rukutamee booda hospitaala Abeet erga seensifamillee lubbuun hafuu akka hin dandeenyee fi sababa kanaa lubbuunsaa akka dabartellee sirna awwaalcha isaa kanarratti dubbatameetiin jira. Dargaggoo Moo'iboon Baqqalaa qabsoo Oromoo keessatti ashaaraa ofii kaatee nama dabre ta'uun saatilleen kan dubbatame yommuu ta'u, bara 1995tti nama waggaa 14 yeroo turetti qabsoo Oromoo nama eegale ta'uu isaatillee sirna kana keessatti dubbatameetiin jira. Barnoota isaa sadarkaa duraatii fi sadarkaa olaanaa keessatti qabsoof nama ijaaruu, dargaggoota gurmeessuu fi fincila mootummaa wayyaanee irratti taasisuudhaan nama beekamuudha ture. Yuunivarsiitii Jimmaatti barataa saayinsii fayyaa waggaa lammaffaa ta'ee osoo jiru sababa mormii maaster pilaaniitiin mooraa keessaa qabamee hidhamuun erga murtii hidhaa xumurees gara barnootatti deebi'uudhaaf gaafatee dhoorgamuusaa seenaa isaa kanarraa hubachuun danda'ameetiin jira. Erga mana hidhaarraa hiikameen booda magaalaa Naqamteetti kan argamtu Yuunivarsiitii Rift Vaaleerraa barnoota ikoonomiksiitiin digirii jalqabaa fudhachuun hojjetaa telekoomii Itoophiyaa ta'uun qacaramuusaa sirna gaggeessaa isaa irratti dubbatameetiin jira. Egaa guyyaa miidhama isaa dhageenya irratti eegalee hanga har'aatti kallattii adda addaatiin biyyoota alaas biyya keessaas qaamaan kan as jirtan martuu gadda isaa hundumtuu kallattii adda addaatiin ibsachaa ture, ibsachaa jira. Seenaan obboleessa keenyaa Moo'iboon Baqqalaa